warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota kiyya harka fuunee akkam jirtan nagaa fayyaa akkuma beekamu jaalataa Ibrahim koorsii garaagaraa afaan Oromootiin kan isiniif qopheessaa jiru. CDC paartii biraa takka amma dura post goonee turree koomantii jalatti koorsii biraatillee kan isiniif daleenu nuuf barreessadha. Ammaaf immoo Airborne Disease Arsii University College fayyaa irraa CDC koorsii kan isiniif dhiyeessu nu ta'a. Nu waliin turtii gaarii chaanaalii kana immoo subscribe like godhuudhaan nu gargaara. Let's go. Airborne disease dhukkuba qilleensaan daddabran jechuudha. Dhukkubni qilleensaan daddabran common cold, measles, influenza baay'eedha hin laalla tokko tokkoon. Airborne disease transmitted zero dissemination of microbial agent. Dhukkuba qilleensaan daddabran jechuun dhukkuba microbial agentiin qilleensa keessa turte qilleensa keessa suitable portal entry hara qilleensaatiin kan siseentu usually respiratory tract hara qilleensaatiin kan siseentu airborne disease jennaan. Agent enter to body via respiratory tract hara qilleensaatiin kan siseenu saniini airborne disease jennaan jechuudha. Okay, when patient or carrier of pathogen talks, cough, laugh or sneeze, yeroo patientiin tokko qufa'u, yeroo haasa'u, yeroo kofluu fi yeroo attifatuu fi yeroo kana hunda qilleensi isarraa bu'u yoo inni infect ta'e qilleensa san oggaa isirraa baasu oggaa ofirraa baasu jechuudha. Sorry, yoo nifis seene kallattumaan infektisi godhuu danda'a jechuudha. Kun maal jechuudha? Airborne disease jennaan. Kanaafuu maal jechuudha? Qilleensaan yookaan qofaadhaan yookaan attifatuudhaan kan daddabru airborne disease jennaan jechuudha. Okay, the smallest of these remain up in air for some time. Yeroo muraasa takkaaf qilleensa keessa tura wanni inni qufa'uusan jechuudha. Achi booda dhufee kan seenu inhale oggaati qilleensa ol galfatu oggaa hargantu jechuudha. Yeroo san seene by a new host akka haadha hariyaatti saqabee infeksi godhuu danda'a jechuudha. Okay, tokkoffaa irratti kan laallu gaa common cold dha. Common cold jechuun qufa'aa ka jennuun san afaan Oromootiin jechuudha. Acute viral rhinitis kana jechuun an acute catarrhal infection of upper respiratory tract. Don't forget this one, student. Give me attention. Common cold in usually upper respiratory tract dha. Kana jechuun fakkeenyaaf pharynx faadha jechuudha. Upper anatomy beektan upper respiratory tract jechuun pharynx faadha, nose faadha jechuudha. Nasal kana jechuudha. Agentiin yookaan agentii wanni sababni inni ittiin dhufu maali? Rhinovirus akkuma as gubbatti beekamu rhinovirus. Rhinovirusiin meeqa jira? 100 oli jira seerotaayipiin isaa. Tokkotti yoo amata tokko si qabde amata 10 meeqa booda ganaa si deebiti. Maaliif 100 oli? Tokkotti carraa ganaa si argachuudha inni ulfaata jechuudha. It is major cause of in adults. Adultii baay'ee kan cause godhu rhinovirus kana jechuudha. Common cold irratti jechuudha. It is attack upper respiratory tract. URT jechuun upper respiratory tract directly kallattiidhaan qilleensi isarraa oggaa seene qufaan isaa oggaa seene kan si hubuu danda'u sanii jechuudha. Not is supposed to lower respiratory tract. Okay, lower respiratory tract si hubuu hin danda'u jechuudha. Okay, lower respiratory tract not supposed to lower respiratory tract. Respiratory tract kan qaama kee fakkeenyaaf alveoli faa jechuudha. Kana si hubuu hin danda'u jechuudha. Dura pharynx suma kana faa si hubaa jechuudha common cold. Inni biraa rhinovirus qofa miti. Para influenza virus, respiratory syncytial virus and common cold like illness kan hundaan reason agent of common cold jechuudha. Ni laalla tokko tokkoon. Virus involved in coryza is common cold. Common cold maqaa isaa coryza jechuun maqaa common cold ka biraatti waan biraa isinitti hin fakkaatini. Reason kana gaa agentiin isaa more likely fi less likely jira. More likely tokkoffaa irra jiru rhinovirus dheena. Rhinovirus is the
major cause of common cold. Don't forget, student, give me attention. Coronavirus, adenovirus, coronavirus nammoo kan amma yeroo covid jedhamee beekamu kana osoo hin ta'in achi dura coronavirus hin jira. WHO organization itu kaya jechuudha. Para influenza 3 kun maali more likely dha. Student adda baafachaa deema. Likely less likely jechuun ammoo influenza A, influenza para influenza 1 or 2 kun maali less likely kana baay'ee dhukkuba ka infectis godhuun hin dandeenye jechuudha. Okay, epidemiology jechuun bakki argaman isaa eessa? It is everywhere or worldwide. Addunyaa guutuutti argama. Both endemic and epidemic. Kana jechuun maal jechuudha? Endemic jechuun dhukkuba biyyuma tokko constantii beekamaa ture si hubuu danda'u jechuudha. Epidemic jechuun ammoo kan sobaa ture weerara baay'eedhaan addunyaa ol ka'ee jechuudha. Hangi epi jechuun app jechuudha. Hammi si hubuusaa baay'ee ol ka'e epidemic jennaan. It is many people have 1 to 6 cold per year. Namni hundi many people akkuma beekamu gaa qofaan kuni nama waggaatti yeroo meeqa si qaba? Kunis maal jechuudha? 1 to 6 yeroo takka hanga 6 waggaatti si qabuu danda'a jechuudha. Okay, greater incidence occur in highland. Highland irratti baay'ee lafa ol kaafaa akka asallaa kana fa'aa fakkeenyaaf yeroo ammaa kanallee ni jira jechuudha. Incidence in high in children under 5 years. Yeroo baay'ee immoo kan irratti ol ka'u ijoollee waggaa 5 gadiiti. Gradually decline increasing age. Hanguma umriin dabalaa deemtuun innillee irraa gabbu'aa deemaa jechuudha. Okay, reserve jechuun environment inni keessa taa'u jechuudha. Yookaan reserve jechuun habitat. In shortly, reserve jechuun habitat jechuudha. Habitat. Okay, habitat jechuudha. Habitat jechuun bakka inni galu hoomanii keessa gala. Fakkeenyaaf qilleensaan daddabree inni geenne qilleensumaan si dabree si keessatti holoraa jechuudha. Mechanism of transmission akkaataa inni itti daddabru by directly or inhalational direct contact or inhalational of airborne droplet. Kallattiidhaan qilleensa isaa yookiinis sitti as tufe yoo si seene kallattiidhaan directly contact isa wajjin wal tuquudhaan qilleensa si tuqee keessa seenuu danda'a. Indirectly by hand harkaan fakkeenyaaf meeshaa fa'a article freshly soiled by discharge. Fakkeenyaaf furrii yoo fudhanne furrii hin beektanii furrii yoo inni firraa fudhatee lafa buutee lafa keessa turte kun maaligaa indirectly dha. Indirectly lafa keessa turte ati dheeytee lafa san qabattee osoo hin dhiqatin nyaatee takka ammoo bifa dhukkeetiin qilleensa kaasee bifa dhukkeetiin yeroo baay'ee bifa dhukkeetiin qilleensa kaasee yoo sirra buusee si qabuu danda'a jechuudha. Indirectly garuu directly contactidhaan nama dabra. Incubation period jechuun yeroo inni dura si qabee ati si qabuusaa firra beektu san incubation period jennaan. Between 12 hour and 5 day. Guyyaa zaaqudha lama hanga guyyaa 5tti ofirra beekuu dandeessu. Yoo hin taane qufaan naqa beektee ofirra beekuu hin dandeessu kana dura. Garuu usually averaging jechuudha 48 hours. Za'a 24 keessatti ofirra beekuu dandeessu. Period of communicability yeroo ati nama dabarsuu dandeessu jechuudha. Okay, yeroo ati nama dabarsuu dandeessu yeroo ati nama dabarsuu dandeessu yeroo ati nama dabarsuu dandeessu 24 hours before onset. Yeroo zaadi 24 duratti kallattumaan si qabnaan nama dabarsuu dandeessu. Si qabnaan kallattumaan nama dabarsuu jechuudha. Before onset osoo sirratti hin beekamin jechuudha. Zaadi 24 keessatti 4-5 day after set onset yeroo sirra beekamin booda ammas yeroo ati firratti eegarte booda guyyaa 5 booda nama dabarsuu dandeessaa jechuudha. Susceptibility and resistance. Susceptibility jechuun eenyu hubama eenyu miidhuu danda'a. Susceptibility universal ijoollees hunda xiqqaas guddaas miidhuu danda'a. Repeatedly infection attack mostly likely to multiplicity of agent. Kana jechuun deddeebi'eetillee si qabuu danda'a. Akkuma reefu jenne egaa waggaatti yeroo 6 takka hanga 6 si qabuu danda'a. Kana jechuun sababni maali yoo siin jee duutu jechuun kun because jechuudha. Because multiplicity of agent sababa garagaraa baay'eedhaan waan si qabuu danda'uuf waggaatti yeroo takka hanga 6 si qabuu danda'a jechuudha. Okay, clinical future yookaan clinical manifestation
wanni hoggaa innis qabe ofirratti agaruu dandeessu. Nasal fever occurs or fever nasal congestion yeroo baay'ee bakka sirraa dhaabbachuu hedduu dhangala'aan furrii fi wantoonni adda addaa sirraa dhaabbachuu hedduu sneezing qufa'uu lacrimination imimmaan yaasu pharyngeal nasal irritation chills kun hundi malee mallattoo ofirratti arguu dandeessu jechuudha. Okay, diagnosis yookaan determine godhuudhaaf isa kana dhukkuba kanaan na qabeettee beekuudhaaf maaliin beekuu dandeessaa yoo isin jemmoo based on clinical manifestation mallattoo asirratti dubbanne kana kiilisiifaa mallattoo amma asirratti dabarsine kana yoo ofirratti agartee koomkolli deettee karaa salphaan beekuu dandeessa. Treatment kun diagnosis jechuudha. Kun treatment jechuudha. Treatment jechuun wanti isa yoo ogwaas qabe firraa itti treat gootuun maali? Because no effective treatment but supportive measure. Kana jechuun maal jechuudha? Student give attention. All viruses not treatment. For example, HIV disease fudhanne HIV disease is no cure because wanni dawaa hin qabneef fakkeenyaaf haartii yookaan haartiin slow down jedha malee guututti HIV disease namarraa hin fayyisu. Haartii jechuudha. Dhuma dawaa kana laal haartii HIV disease irratti ni beeytanii kun slow down godha malee all viruses not cure jennaan jechuudha. Therefore common cold is supportive cure dhaan supportive measure like bed rest boqonnaa argachuudhaan ciisuudhaan anti pain waan dhugubsan faallaa waan dhugubusan fayyadamuudhaan steam inhalation horka oolachuudhaan high fluid intake fakkeenyaaf bishaan baay'ee faa dhuguu fluid baay'ee fayyadamu maaliif fluid dhugaa fayyadamtu homostasis waan eeguuf bifa furriitiin bifa bakka horka garaagaraatiin waan sirraa bahuuf high fluid intake barbaachisa. Balance diet isaan kun maali immunity waan bakka si deebisuu dandeessu. Fakkeenyaaf nyaata madaalawaa namni nyaata madaalawaa nyaatu yeroo baay'ee infect ta'u because immunity isaa ol ka'a infection baay'ee isa qabuu danda'u jechuudha. Okay, prevention and control haalli isa irraa ittisan kanfaadha. Educate public about importance of hand washing ummata barsiisuu haala barbaachisummaa harka dhiqachuudha. It is very funny ummanni keenya yeroo baay'ee barattootuma iyyuu dabalatee especially isin nama barattoonni fayyaadhaa jechuudha. Yeroo nyaatanis yeroo garagaraatti harka hand washing baay'ee fayyadamuu qabda. Maaliif isinirraa laallata namni hin baratin illeen namnummaa barattoota fayyaan ta'in illeen isinirraa waan laallatuuf yeroo nyaatanis yeroo dhugdanis harka dhiqachuu qabdan. Kana jechuun maal jechuudha? Koomkollii qofaaf osoo hin ta'in kabiraa baay'eedhaaf preventive irraa godhuuf hand washing is very important. Okay, covering mouth when you cough kana jechuun yeroo qufaatu maaksii faa fayyadamu akka namatti hin daddabarsineef jechuudha. Namni qufoosan illee maaksii qufee achi keessa qufee si dabarsuu hin danda'u because air transferred bifa qilleensaatiin waan si dabruuf. Sneezing sanitary disposal kana jechuun mana fincaanii fayyadamu yookaan discharge dhangala'aa yookaan sagaraa sirraa boosan awwaaluufaa kanaan sirraa dhabamsuu dandeessa. Avoid crowding jechuun ammoo walitti qaban bakka namni infect ta'esan walitti qabamanii fakkeenyaaf maatiin takka nam 8 qaba nam 8 baadiyyaadhaatti hawaasa keenya baadiyyaa ilaalle namni 8 bakkuma takka rafanii namni tokko carraa dhukkuba kanaatiin qabamnan gana 8 infect godhuu danda'a. Kanaaf avoid crowding namni wal qabamuu kana hin dhorkita jechuudha. Sleeping quarter bakka rafanitti faa bakka garagaraatti provide adequate ventilation kun maal jechuudha? Prevent your control wantoota ofirraa ittiin ittisanii jechuudha. Inni biraa na waliin jirtanii hordoftoota kiyya daawwattoota attention gama kiyya deebisa. Influenza dha katti aanu influenza laalla maal akka ta'e influenza jechuun what is influenza? Influenza is an acute viral disease of respiratory tract. Dhukkuba vaayirasiidha
kan gammalaalaa jiru common coldnis kunis virusidha. Virusii yeroo gabaabaadhaaf respiratory tract si hubuu danda'u jechuudha. Influenza or flu in shortly flu jedhamee ni beekama. Commonly used flu jedhamee yeroo baay'ee fayyadama. Incorrectly used refer to respiratory infection. Dongoraan yeroo baay'ee dhukkuba respiratory infection jedhamee fayyadama. Garuu fluudha inni kan itti beekamuun WHO Health Organization jechuudha. Influenza or flu is contagious respiratory illness. Kana jechuun contagious jechuun transferable jechuudha. Transferable. Dhukkuba namarraa nama daddabru baay'ee namarraa nama daddabruudhaan beekama. Influenzaanis infection result to mild to severe illness. Jiddugala hanga baay'ee si hubuu danda'utti hanga du'aatti illee leads to death hanga sittillee sirra deemuu danda'a. Oggaa laallugaa ajantiin isaa maal faadha? Ajantiin isaa influenza virusii type 1 or group 1 or A types, B types and C types jira. 3 type qaba jechuudha ajantii. Kana jechuun maali adda addummaa isaa oggaa laallee A virusiin kuni avian janin qaba katabachaa deema jira. Avian janin baay'ee naaf mijoonni barreessuu fi avian janin kana jechuun maal jechuudha dhukkuba yeroo baay'ee lukkuu fa'aa ajjeesan jechuudha. Avian jechuun animal jechuudha islaayi dhukkuba lukkuu fa'aa ajjeesan type 1 influenza dha jechuudha. Lammaffaan ammoo B typein human jechuudha. Human hubuu danda'a. Human being human jaadhaati barreeffadha. Human is affected by type 2 type B influenza. Sadaffaan ammoo rare dha. Type C jechuudha. Rare dha baay'ee hin beekamu jechuudha. Epidemiology isaa ammoo eessatti argama? It is everywhere. But pandemic yeroo baay'ee addunyaa guutuu worldwide kan miidhuu danda'u jechuudha. Localized outbreak jechuun biyya hanga takkallee baay'ee miidhuu danda'a. Recently epidemics irrattis weerara lafaa ka'ee uummata dagachiisee achii ka'ee addunyaa guutuullee wal ga'uu danda'a jechuudha. Reservoir hangammaa gaa reservoiriin habitaatiidha inni. Habitaatii bakki inni keessa jiraatu humanidha. Human is primary reservoir for human infection. Inni bira glycoproteinidha gaa caasaan argitan kuni as duubatti hoggaan ibsee isiniif gala. Asirraa immoo wanni baay'ee nu barbaachisu neuraminidase fi hemagglutinin or HA or NA kana gaa baay'ee nu barbaachisu ni ilaalla. Kunillee fakkuma sanii ibsa isaa laalleeti isiniif galachi booda. Classification of influenza virus. Influenza virusin base of HA or NA kanarratti hunduine bakka meeqonna bakka lamaatti qoonna. HA ka qabuu fi NA ka qabu jechuudha. The 15th subtype of HA and 9 subtype of NA or neuraminidase. Kana jechuun gaa ammoo kan nama keessatti argamu exist in animal hemagglutinin takka hanga 15 animalidha. Garuu kan namarratti argamu ni ilaalla. 3 type of HA 1 up to 3 is infect of human. Ammoo NA yookaan neuraminidase kun number 7 dhaatu infect humanidha. 5 7 9 ammoo hemagglutinin infect of humanity. Okay. Garaagarummaan isaa ammas antigenic variation. Influenza waggaa qonnaa jechuudha. Influenza virus tend to undergo change from time to time. Yeroodhaa gara yerootti garaagarummaa ni qaba influenza virusin. Change kana immoo bakka lama qoodan. Antigenic shift fi antigenic drift jennan. The change of antigenic characteristic of influenza virus determine extent and the severity of influenza. Extent jechuun baay'ina influenza kana beekuudhaa fi
severity hangamta kan geenye dhiibbaa namarra geessu beekuudhaaf cheenjuma kana dhaabbannee beekuu dandeenya. Cheenjiin kun bakka lama tokko tokko ilaalla. Antigenic shift jechuun fakkeenyaaf barsiisaan fa'aan instructoriin barreessirra faafituu danda'a. Sirriitti na dhaggeeffadhaa barattoota. Antigenic shift jechuun it is denoted major change in hemagglutinin or and neuroaminides. Jijjiirama meejarii ta'e. Oggoo akkana jennu antigenic shiftiin yoo meejarii ta'e antigenic driftiin minor change jechuudha. Hemagglutinin fi neuroaminides kana. From reassortment of gene segment involving two different influenza virus. Influenza virus kanatti garaagarummaa isaa baasuudhaaf meejarii dha jechuudha antigenic shifting kun jechuudha. When antigenic shift is occur worldwide, epidemics may consequence since entire population susceptible to virus. Yooma antigenic shifting kun akka addunyaatti beekamaa kan ta'u ta'e namni hundi populationiin hundi susceptible ta'e ni hubama dhukkuba kanaan jechuudha. Okay? Pandemic dha inni gaa'ee influenzaanii bara 1889 pandemic ture kun hundi kanatti bara pandemic ture. Subtype kiinsa ammoo kan pandemic ture san H3N8 kun hundi H'n hemagglutinin inni immoo neuroaminides dha. Reassortment of influenza virus akkam jenne egaa influenza virusin agentiin isaa humanidha. Wanni inni hubuu danda'u humanidha. Humani influenza virus jennu serotypii baay'ee qaba gaa'ee san qofaa miti taayipii baay'ee waan qabu halukuu miidhuu danda'ullee hin jira. Type A dha jenneen hundi waan makkasiiti relationiin kun mixing vessel of reassortment jechuudha. Antigenic drifting ammoo minor jenne reefu. Don't forget this term is denote minor change in hemagglutinin and neuroaminides influenza virus. Okay? Kun garaagarummaa antigenic drift fi antigenic shift jechuudha. This is result from mutation. Don't forget kan genetic reassortment qaba. Kun ammoo mutation of RNA segment coding of either HA or NA. Okay? Mutation qaba kun antigenic drift dha kun. There is no change in serotype. Serotype jijjiiramni hin jiru asirratti. Merely alteration of amino acid yookiin mutation jechuudha. Jijjiiramni amino acid sequence dha hin jiru jechuudha. No change jechuudha asirratti. Okay? Influenza A or kan maal hubuu danda'u san jechuudha kun avian ka jenneen san kan lukkuufa ajjeesuu danda'u san. Okay? It is kunneen bakka inni itti argamu maqaa biyyaati Victoria fa'aadha. Reserveriin isaa ammoo bakki inni baay'ee keessa jiraachuu danda'u humaniin beekamaadha. Nama keessa jiraata. Maaliif airborne disease dha jennee piigis aquatic bird wantoota kan hundi keessa piig booyyee fi shimbirroo keessa illee jiraachuu danda'a jechuudha. Reserveriin isaa influenza although most epidemic caused single serotype given as fitting. Waqtii ilaallateeti serotyping takkittiin sababa sitti ta'uu danda'a. Addunyaa irratti guutuu epidemics weeraruu danda'a jechuudha. Serotyping tokkichin different influenza virus may appear sequentially in one location. Influenzaan garaagaraa bakka takka qofatti maaliif gaa pandemic jechuun addunyaa guutuudhaan garuu immoo influenzaan garaagaraa bakka takkatti argamuu danda'a. Nama tokko irratti illee argamuu danda'a. Okay? One virus is predominant in one location. Tokko bakkuma takkatti argamuu danda'a. Another virus is predominant elsewhere. Bakka hunda addunyaa guutuu irratti illee argamuu danda'a jechuudha. Spread influenza virus. Haalli inni itti daddabru namarratti maal? Air droplet or aerosol. Qilleensaan daddabra. Qufa'uu fadheen reefu duriin sneezing coughing and talking yeroo haasa'u amma wal bira siqanii yeroo akkasii walitti haasa'umsan yeroo san qilleensi namni infect ta'e san sirriitti dabarraan kallattiin si qaba. Person to person contact
or contact with contaminated item. Student, give me attention. Kana jechuun maal jechuudha? Namni harkatti waggaa wal tuttuqe. Fakkeenyaaf namni san harkaan furrii fa'aa ofirraa fuudhuu danda'a. Yeroo inni furrii irraa fuudhee harka sana osoo hin dhiqatin yoo funyaaniin qabate takka yoo harka saniin qabate kallattiin harka isaan qabate sana osoo hin dhiqatin yoo ati funyaan keetiinaaf qabatte kallattumaan si qabuu danda'a. Person to person contacting kana jechuudha. Okay. Contaminated item jechuun immoo meeshaalee garaagaraa fakkeenyaaf waan bishaan itti dhugan tana ta'e inni itti dhuge kallattiin osoo irraan dhugin asitti fayyadamu. Barattoonni fakkeenyaaf yeroo baay'ee yoo haala kanaan ka fayyadamu ta'e abbuunfadhee qabuu danda'a jechuudha. Okay. Person at highest risk of developing severe disease of the with chronic pulmonary disease. Kan namni influenza kun baay'ee risk balaa irra ta'uu danda'u nama pulmonary disease fi heart disease qabu duraan jalaa qabu jechuudha. Combined with heart disease and pulmonary disease, it is risk of the of person jechuudha. Nama irratti baay'ee balaa ta'uu danda'a. Nama duraan pulmonary fi heart disease qabu. Pregnant woman in third trimester. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin ulfa qabu tokko ji'a saglaffaa third trimester jechuun sadiin waggaa qoonnu ji'a saglaffaa yeroo da'uu dhiyaate sanitti baay'ee riskiidha qabamuu dandeessi. Elderly namoota gurguddaa very young and bedridden. Kana jechuun baay'ee dhibee innaa infectis godhurraa algaarra si hambisuu danda'a jechuudha. It is increased risk of disease with fatality. Gadaayidha jechuudha. Baay'ee dhabamu si godhuu danda'a jechuudha. Incubation period is short, usually 1 up to 3 days. Kana jechuun yeroo inni dura ati ofirratti arguu dandeessu yeroo amma torbee dabrees ofirratti agartee osoo arra nagarre torbee dabrees qabee arra ofirratti nagarre jechuudha. Usually short jechuun guyyaa 3 keessatti ofirratti arguu dandeessu. Garuu period of communicability yeroo ati nama dabarsuu dandeessu guyyaa 3 hanga 5 si qabee jechuudha. Onset of in adult up to 7 days in young children. Ijoollee gurguddoo irratti guyyaa 7 tokko boodallee nama daddabarsuu dandeessi jechuudha. Okay. Susceptible jechuun ammoo namni inni hubuu danda'u. Resistance jechuun ammoo namni ofirraa ittisuu hin danda'u. Namni inni hubuu danda'u when subtypes appear, all children and adults are susceptible. Xiqqaanis guddaanis nama hunda hubuu danda'a qabuu danda'a jechuudha. Okay. Infection produce immunity to specific infecting of agent temporarily. Yeroodhaaf ofirraa ittisuu ni danda'a namni immunity baay'ee qabu jechuudha. Kana jechuun pathogenesis jechuun immoo diseases kun haala akkamii waan jiruudhaan akkuma durarratti kaasuuf yaalle egaa virusidhaan. Virus jechuunis functional unit of viruses, smallest unit functional unit of viruses virus jennan. Virus jechuun virusuma jechuudha. In shortly acquired from aerosol biyyee keessaa bifa dhukkeetiin si daddabru danda'a. Deposit on respiratory tract epithelium attached to penetrate columnar epithelium. Kun hundi maal jechuudha? Bifa dhukkeetiin bifa qilleensaatiin si hubuu danda'a. Dura eessa seena respiratory tract pharynx funyaanis seena. Achi booda tissue seena. Columnar tissue jechuun epithelium jechuun tissue jechuudha. Tissue qaamaati. Irritation of replication wal horuu danda'a. Kana copy of godha cell qaama keessatti jechuudha. Cell keessatti. Kana booda cell dis release a new virus. Kaan du'a kaan immoo namarraa nama daddabraa eegas booda ammas deebi'ee reinfection deebi'eetti si qabuu danda'a jechuudha. Mucosa of larynx, trachea and bronchi become hyperemic, increase amount of bleed jechuudha. Sorry, xiqqishoo jeequmsaa jira. Clinical manifestation mallattoo ati ofirratti arguu dandeessu kan fa'aadha yoo sin jette immoo in mild case in resistance or partially immune host symptom like those of common cold. Mallattoon isaa kan maka common cold yookaan qufaa reef dabarsine sanii wal fakkaatu. Acute maal jenne egaa acute respiratory illness jenne characterized fever tukkusaat kan afaan Amaariffaatiin jedhamu sanii headache mataan sirkubuu myalgia coryza sore throat
laagaan tun yookaan hokkeen tun si nyaachuu kafa qufa'uu kaf is frequently severe yeroo baay'ee beekama jechuudha. Kafiin influenza irratti jechuudha mallattoo isaati. Duration of illness is usually 2 up to 7 days. Respiratory tract symptom may be mild at first. Yeroo duraa irratti wayyaa jiddu magala garuu lakkuma deemuun sharkii sore throat laagaan tun yookaan hokkeen tun baay'ee si hubdee si nyaatti. Substernal burning ammallee qooma kanarraan si nyaachuu akka singiggoofaa yoo beektan akkas si nyaachuu namni productive kafa jechuun qufaa goggogaa num jechuu malee kan hancuufa yookaan aakii kan qabne jechuudha. Okay, and sometimes coriza influenza jechuudha. Coriza waan biraati miti. Kun hundi maal jechuudha? Clinical future jechuudha mallattoo ati irratti agartuu jechuudha. Yeroo fayyadamuudhaaf peejii sasalphaa kana bira dabarre jechuudha. Diagnosis jechuun maaliin isa kana firra beekta coriza yookaan influenza ta'uu wanni beektuun tokkoffaa clinical manifestation mallattuma asolitti himne kana faadhaan beekuu dandeessa. During epidemics, early isolation and identification of the type and antigenic character of influenza virus is important or vaccine recommended and antiviral therapy. Kana jechuun namarraa nama early isolation jechuun namarraa kopha baafteetis identify godhuu dandeessa beekuu dandeessa. Antigenikiin kun shift immoo driftidha qabeettee tokko tokko diagnose godhuu dandeessa. Morally garuu clinical manifestation kanaanii influenza na qabeettee determine yookaan diagnose godhuu dandeessa jechuudha. Okay. Kana godhuuf immoo also rarely needed specific diagnosis can be made definitely by isolating virus. Virus san nama keessa baasuudhaan yookaan demonstrate rise antibody specific serologic test kan antibody laboratory keessa geessitee laaluudhaanis namni kun vaayirasii kanaan qabu immoo kan ta'e laabita adda baasuudhaafis diagnosis godhuu dandeessa. The virus is most easily recovered from respiratory secretion by replication in tissue in culture. Kana jechuun maal jechuudha? Vaayirasiin yeroo baay'ee amma si deddeebi'a. Easily recovered jechuun deebi'ee si deebi'uu danda'a. From respiratory secretion by replication in tissue. Qaama keessatti wal horuudhaan wal horee yeroo incubation period yeroo muraasa booda sirri deebi'uu danda'a jechuudha. Okay. Prognosis ilaalamas. Also, even healthy person demonstrate defect of lung clearance and ventilation for several weeks after acute illness. Recovery role in uncomplicated influenza. Kan jechuun yeruma firratti beekuu jechuudha. Kunillee waan biraati miti. Yeroo lung clearance of ventilation kee yeroo dheeraadhaaf defect ta'e acute illness recovery DBMS recovery si qabu hunda rule of uncomplicated influenza waan sababa hin beekamneen DBS irra qabuu danda'a jechuudha. Waan biraati miti. Kunis vaasiniin isaa too maali yookaan treatmentiin isaa vaasiniin isaa influenza no kuriin nagaa maaliif vaayirasiidha waan ta'eef. Don't forget this one. Inni biraa kan yeroo supportive ta'e baay'ee fayyadu immunization yookaan influenza virus by infection enaan kan exposure ta'e kan hubame by immunization dhaan treat godhuu dandeenya. Temporary resistance to reinfection of the same virus. Virusii wal fakkaataa yoo DBS qabe qorichuma fayyadamtee firraa ittisuu dandeessa. Garuu dhabama hin godhu slow down godha rate isaa jechuudha. Vaccines that include prevalent strain of influenza virus. Garuu akkanuma haa jedhu malee baay'ee prevent godhee akkasitti hin dhabamsisu slow down godha inni gaa'ee. Kun hundi vaccination nama jaa less immunity provide antigenic drift emergent strain of the virus. Kanneen gaasa salphaadha baay'ee nama dhibu yeroo fayyadamuudhaaf immoo paartii tokkittaa kanan communis disease sadii waan laalu deemnuuf irra dabarsina. Treatment of most patients is symptomatic
kana jechuun peeshantiin baay'een simbitamii hin qaban baay'ee simbitamiidha garuu baay'ee nan specific simbitamii jennaan kanaan nan specific simbitam qorichoonni biraa immoo amantadine and rimantadine. It is antiviral drug that effectively against influenza A. Influenza A dhaaf baay'ee effective dha garuu influenza B dhaaf not against influenza B. Influenza B dhaaf baay'ee hin fayyadani kunis vaaksinii dha jechuudha. When amantadine or rimantadine is given yeroo isa kana lamaan kennuuf person who not be vaccinated should be receive vaccine. Namtichi yoo ammaan dura vaccination hin fudhatin ta'e receive godhuu qaba jechuudha. Amma maaliif amantadine fi kana kennineefiti akka fudhatu goona jechuudha. Antiviral drug may be discounted to up to 3 week torbee lamaan hanga sadii booda expire ta'uu danda'a. Discount jechuun yeroon isaa irra darbuu danda'a jechuudha. Okay, if vaccine cannot be given yoo vaccinii kana hin kenneef amantadine or rimantadine must be continued for duration of the epidemic, usually 6 up to 8 week. Yoo vaccinii kana amantadine kana hin kenneef yeroo nammoo itti dheerachaa deema addunyaa irratti guddachaa epidemic karaa addunyaatti osoo hin ta'in weerara kaasa namarratti dhiibbaa fidaa deema jechuudha. Okay, prevention isaa laalamaas prevention wantoota isa irraa ittisaniin prevention. Okay, wanni isa irraa ittiin ittisaniin educate public basic personal hygiene. Qulqullina namni akka qulqulleeffatu uummata barsiisu especially danger of unprotected qufaa garagaraa irraa fa'aa akka dhiqatanii fi ogaa qufaanillee akka maaksii fayyadaman. Hand mucous membrane transmission kan jechuun uummata barsiisuudha. Ogaa qufaanillee akka qufaanii fi kan hunda uummata barsiisuudha. Immunization available kill vaccine type A and type B may be provide 17 up to 18% protection. Okay, immunization ni godhullee dandeessa bifa vaaksinii illee fayyadamtee akka namarraa xiqqaatu godhuu dandeessa jechuudha. Amantadine hydrochloric acid is effective chemoprophylaxis of type A virus. Amantadine hydrochloride is effective for type A. Type A dhaaf effective dha jaa but no other khabiraatiif effective hin ta'u jechuudha. Kanammoo hammam takkaan kannaaf yoo jenne both treatment for up to 5 days guyyaa 4 hanga 5 kannaaf as prophylaxis as long as epidemics last 100 milligrama by guyyaa lama yeroo lama guyyaatti jechuudha. Intradermal jechuudha. ID jechuun intradermal gara iskiiniitiin kaninaaf jechuudha. Okay, inni itti aanu measles dhagaa daawwattoota kiyya. Measles jechuun afaan oromootiin gifiraa jedhaniin yookaan shiffeellee namni jedhamu ni jira naannoo takka takkatti gifiraa jedhanii afaan oromootiin. It is acute highly communicable viral disease, especially contagious in secretion stage before rash appear. Osoo rashin yookaan mallattoon takka fuularratti mul'atin kan namarraa nama daddabarsuu dandeessu acute communicable viral disease yeroo gabaabaa keessatti kan nama daddabarsuu dandeessu jechuudha. Okay, rash jechuun as gaditti ni ilaalla. Common often fatal developing area biyyoota gurguddataa jiran fa'aa keessatti baay'ee gadda'aadha yookaan biyya baay'ee nama baay'ee kan fixaa jirudha. Common cold etiology jechuun agent jechuudha. Sababa inni itti dhufuun don't forget this one student, don't forget this one. Measles virus is always paramyxovirus. Agentiin isaa paramyxovirus jechuudha. Kanaan dhufa
Qareef immoo influenza fa'aa yoo laalle konkolli fa'aadha yoo laalle garagara isaan hundi. Reezervariin isaa immoo bakka inni jiraatu homanii keessa jiraata. Epidemioloojiin bakka inni baay'eetti argamu prior to widespread immunization measles was common in childhood. Ijoollee irratti baay'ee ijoollee fixuudhaan beekama. Dhukkuboota addunyaarraa kan ijoollee fixuudhaan beekama keessaa shanaffaa irratti argama jechuudha. 19% people being infected by age 20. Waggaa 20tti baay'ee 20 gaditti yeroo baay'eedha ijoolleen maanni achirratti baay'ee infect ta'uu danda'a. Zero life without any attack. Yeroo attackii takka malee kan umrii ta'e keessatti infect godhuu danda'udha. Measlesin jechuudha. With introduction of vaccine yeroo introductionii yeroo vaasinii kennuu fi jalqabnu jechuudha. Measles infection has been shifted to teens. Waggaa 13 hanga 19tiin teens jedhaniin. Country with efficient program. Ijoollee irratti baay'ee kan wanta godhu kan dhiibbaa geessudha jenne yoommoo vaasinii kenneef shift ta'a karaa umrii 10 olitti nama karaa umrii 10 olitti infect hubuu danda'a jechuudha. Okay. In contrast, third world country measles infection is highest or greatest incidence in children under 2 years of age. Ijoollee waggaa lamaa gadii fa'aa baay'ee measlesiin dhukkuba addunyaarraa shanaffaarra jiru jennee ijoollee hubuudhaani kuni histiruuma isaati gaa this is the serious problem baay'ee serious with high mortality nama baay'ee ajjeesuudhaan 10% with malnutrition nama hanqina nyaataa qabu fa'aa important factor in developing country biyyoota akka biyya teenyaa fa'aa biyya Itoophiyaa biyyoota nyaata madaalawaan baay'ee hin jirre. Fakkeenyaaf nyaanni madaalawaan dhabamee osoo hin taane argachuu dhabu hawaasni fakkeenyaaf hawaasni keenya fa'aan baay'inaan nyaata madaalamaa deemee ta'e yoo argate hin gurgura malee ofii nyaatee ittiin hin oolu jechuudha. Kun maali akka hubamu akka immunitiin isaa akka madiinummaan qaama isaa decrease ta'uu godha. In general, measles mortality is in children less than 2 years and in adult. Adult illee baay'ee dhiibbaa geessisuu danda'a. Garuu baay'ee waggaa 6 hanga waggaa 5 jidduudha incidence maximum kan infect godhuu danda'u jechuudha. Okay. Measles clinical manifestation isaa immoo wanti inni sirra mul'achuu danda'u maal fa'aadha yoo jenne prodromal stage 3 qaba gaa inni sorry irraan dabarsee beejii takka incubation period isaa guyyaa 7 hanga 18 days before exposure onset of fever yeroo ofirratti argisiisan booda waggaa 7 guyyaa 7 hanga 18 gidduutti ofirratti agarta. Period of communicability yeroo immoo namarraa namatti dabarsitu guyyaa 4 keessatti namarraa sirraa namatti dabruu danda'a. After experience rash and minimal after second day of rash yeroo raashii yookaan tuqaa fuularratti sirriitti agarsiisan booda guyyaa lammaffaa jechuudha namarraa namatti dabarsuu dandeessa. Guyyaa 4ffaa irratti illee namatti dabarsuu dandeessa. Guyyaa 4 dura amma si qabee inni guyyaa 4 dura namatti dabarsuu dandeessa. Eegas booda immoo sirrattis mul'atee raashiin sirra mul'achuu dandeessa jechuudha. Okay. Susceptible jechuun immoo nama inni hubuu danda'u. Susceptible jennaan. Susceptible jechuun all those who are non-vaccinated nama vaasinii hin fayyadamne hunda hubuu danda'a. Or not have disease are susceptible. Nama biraa hunda hubuu danda'a nama disease nama vaasinii hin fayyadamne. Permanent immunity jechuun immoo it is acquired after natural infection. Kan constant immunity constant madiinummaa waliigalaa kan nyaata madaalamaa fi hunduu harkate firraa resist godhuu danda'a jechuudha. Okay. Clinical manifestation jechuun mallattoo isaa irratti agartu. Stage 3 qaba gaa'ee. Prodromal stage takes 3 up to 4 days. Temperaturein ol ka'uu fa'aa yookaan feverii qabaachuu
mallattoo isaati jechuudha. Catarrhal inflammation of upper respiratory tract kafifa coriza conjunctivity ijito anfaan qaqallachuu malaise sneezing qufa'uu rhinitis congestion kunundi maali mallattoo misilesii jechuudha. Complete spot jechuun ammoo tuqa afaan keessatti argamtu sun jechuudha. Ogaa misileensi qabe gaa namni misilesiin qabeenni beekaa gifiraan jechuudha. Pathognomic in measles appear buccal jechuun arraba jechuudha. Lingual jennaan karaa biraatiinis. And lower labial mucosa opposite lower molar white spot in mouth. Fakkii singarsiisame. Fakkii kana yoo argitanii fakkiin kuni ispooti sanii jechuudha. Fakkiin kuni jechuudha. Tuqa afaan keessatti argamtu saniini complete spot jennaan. Okay. Eruption stage da lammaffaan guyyaa 3 hanga 5 garaagarummaa qaban gaa'ee after fever yeroo tokkosaa yeroo ho'a irratti agarsiisan booda jechuudha. Qaamni kee akkanumas ho'uu leeydaa jechuudha fever jechuun. But 4 day is most common. Guyyaa arfaafaa baay'ee leeydaa qabda jechuudha. Shape isaa kana sequence isaa ammoo dura eerii irratti behind of eerii achi duuba tuttuqaan tun sitirratti argamti. Tunis fakkiin jirtiin ilaalla along hairline rifeensa irratti face fuula irratti neck morma irratti kun hundi steepii spootiin sirratti argamu san jechuudha. Rash persist 5 up to day guyyaa 5 hanga 6 sirratti dandeessi. Mee fakkii ilaalleetu walitti deemna steepii isaa kana jechuudha. Kun dura irratti gurra duubatti behind of the ear tuqaan argamti. Eegas booda fuula irratti argamti. Eegas booda akkasumatti stage isaatiin deemti jechuudha. Kun maali complete spot yookiin misilesiidha jechuudha. Kunis isuma eegas booda qaama hunda geessi kun akkana bifa kana nama gooti. Rabbi namarraa qabu hamaadha. Measles pathogenesis amma gaa yeroon akka nutti hin dheeranne asuma irratti dhaabna. Inni silaa sassalbaadha. Mee fuula kana finnee haa dhaabnu. Respiratory transmission of virus idhaan daddabreen gaa'e bifa qilleensaatiin nama dabruu hin deenne. Replication in nasopharynx funyaan kana duubaa'ii nasopharynx jedhanii yoo anatomii irratti argitan jechuudha. Achi keessatti replicate godha wal horeeti achi keessaa ganaa namatti daddabarsuu dhiibbaa garaagaraa asirra fiduu danda'a. Primary viremia jechuun virus in blade jechuudha. Don't forget 2 up to 3 days after exposure yeroo sirra mul'ata yeroo infected godhatan booda guyyaa 2 hanga 3tti virusii keessatti si mul'ata. Secondary viremia 5 up to 7 days after exposure with spread tissue. Kana booda guyyaa 5 hanga 7 booda tissue keessallee virusiin kun faffaca'uu danda'a jechuudha. Viremia jechuun virus in blade jechuudha. Kuni giraafii isaati. Giraafii isaa complete spot in as jira. Yeroon dura kana jechuun viral replication yeroon replicate ta'uu asiin akkanatti ol jirti. Viremia jechuun kun akkanatti viremiadha. Okay. Antibody kunis antibody da ration yeroo sirra mul'atu sanis asiin sirra mul'atti. Incubation period isaa ammoo asii hono asiin akkana ilaaltan. Okay. Diagnosis jechuun ammoo warri isa kana isa ta'uu beektuun yookaan determine gootuun based on clinical or epidemiological ground. Waan maasol ilaalle kana mallattoo isaa tana faadhaan beekuu dandeessa. Fever and rash plus one of this. Fever jechuun leeydaa'uu rash jechuun tuqa akkana qaamarra si argamtu sana cough qufa'uu coriza or conjunctivity ijjeta irratti inflammation of eye jechuudha. Conjunctivity jechuun diagnosis wanni gootuun ammoo serological antibody or raised immunoglobulin M fi immunoglobulin G isaan kullachuu circulating bleed because viremia dha yegenne kanaani laboratory keessatti diagnosis goota. Asirra dhabne gaa daawwattoota kiyya chaanaalii kana jalatti wantootaan isinii dabaluu barbaadu comment jedhan na barreessaa. Chaanaalii kana subscribe godhaa.
Arsii Yuunivarsiitii irraa kan isin waraabaa jiru. Yoo kana caalaa na jajjabeessan sabskraayibiin kiyyaan gammaa 500 irra jira. Turtii ji'a muraasa boodaan irraa dhabamee dhufe amma deebi'een jira. Kan waliin ilaallu ta'a asirraa eegalee fuuldura rabbi inshallah isin hangazuu sabskraayibarii tolchuudhaan na jajjabeessaa galatooma.